taabore yookaan buhee isa sana dhukee buhee wanni jaasan beektu taaboreetu nyaachifame dura ijoollee daabboo wanni godhanii aannanii fi dhukeetti aannan geessanii fi daabboo godhanii fi ijoollee kana gareedhaan nyaachisan taabore jechuun ijoollee suni godoo ijaarratanii godoo sana keessatti nyaachifamanii daabboo sana wal harkaa fudhatanii godoo isaanii sana daabboo sana harkaa fudhatee godoo isaa sana cabsee daangaa wayiitu jira daangaa sana kutee keessa bahe oduu rukutamin taaboree sana keessaa bahe gulantaa daa'imummaa sana keessaa cabsee bahe egere gaddeebi'eetiin hin nyaatu. Maaliif itti makoo ootee gara dabballeetti ol guddate dabballee ootee gara foolleetti ol guddate akka jechuuti. Taabori waan boru ta'uu qabu sana cabsee keessa bahe. Qaccee saniin dhaqqabamee rukutame taana egeres deebi'ee nyaatame hiriyaadhuma sana jechaadha. Miseensummaan yookiin hiriyyummaan bakka itti calalamu jechaadha innis taabore. Kan eenyuti? Sirni kun kan ijoolleeti jechaadha. Ijoollee dhiirati. Qaammeen kan dubara qarreeti. Qaammeen isirra raawwate. Qaammeen booda maaltu dhufa? Dhiibootu dhufa. Dhiiboon immoo maali? Shaakala waraanaati. Dargaggeessatu halkan deemee wal arrabsee maal jedhee arrabni siin jiraa waliin ejjituun hin jiraa wanni jechuun hin jiraa arraboo jedhamu wal qeequu akka mirrigaa jedhamu gara wanni kanatti akka mirrigaa sanatti walitti mirriganii ittiin hiriyaan itti wal arrabsanii qolannaadhaan wal wanni jedhanii dhiiboo sana wal dhiibanii wal dhiibuu keessaa miti shaakalli kuni wanniidha. Warra ijoollee sanarraa laal qarree fi qeerroof qarree seerra warri gara qondaalatitti siqan jiranii miti shaakala waraanaa yookiin shaakala hiriyyummaa wal baruu waan godhanidha. Sanarras ol guddateet immoo dabree irreechi dhufa. Irreechi malkaa kan maaliiti? Irreechi kan ijoolleeti miti. Ijoolleen ragada deemu kan waan biraatiif deemu kan warra jala deemanii irreeffatan malee irreecha kan irreeffatu warra manguddoodha nama fuudhe. Ijoolleen diinqa warraatitti irreeffatte warri immoo malkaatti irreeffata waaqa. Ijoollee warratti bulti kana biraatiin warri immoo waaqatti bula akka jechuuti. Irreecha malkaa dhaqanii warri kun manguddootu dhaqee eebbifata. Malee qeerroon achi keessaa qeerroof qarreen kan maqaman argitanii. Warra abbaa malkaa saniifi hayyoota gadaatii fi gosaatitu akka hangafaa quxisuutti warra abbaa malkaa sun malkaa saaqanii manguddoon eebbifatanii beerreen dhibaafatanii namni guddaan irreeffatee ijoolleen isin irreeffattee sanaan booda tapha garmaama fardaa qolannaa ulee shaakalaa maaliif akka jechuuti. Garuu kan irratti irreeffatee galata galchuu warra waaqa kadhatu waaqaaf galata galchu laal qaama tartiiba isaa daa'imarraa dhufe qunniidhaan dhufe dargaggeessis jedhee waan hawaasa ilaallattu malkaatti dhufe malkaan maali? Irreecha malkaa gaafa jennu irreechi malkaa ayyaa akka haadhati malkaa jechuudha meeto ayyoo meeto namni haati oromoo maara haadha maccaa haadha waldee lagni wal waldaabee irreechi malkaa akka haadhati. Kanaaf yaa maree jechuun yaa maara manaa maru marmaartuu gadaa shanii atoo maraartuu sanii dhakaa gurguddaa gamaa bishaantu wal baachise maseenni dhaluu hin dindine isintu wal caalchise aayyoo leewu haadha laal akka haadhatitti faarfama malkaan kun akka haadhati ayyaana haadhati ateetedha malkaan wanni dhumti isaayyuu akka haadhati. Tulluun immoo muudadha akka abbaati nabi akka muuda cuqqaalaa muuda furii muuda yereer gaarreen kun hundi isaaniitu sammuu isaaniitirraa muuda qabu siidaa muudamutu jira sannis akkasitti tartiiba sana muudamu. So gara irreecha waliigalaa kanatti gaafa dhufnu gaa eega masqalli yookiin daamaraan kun bahe daamaraan kun eessatti godhama hoo jette warra hangafaati yookiin warra ofiititti malee abbaan kiyya yookiin abbaan tokko ijoollee 10 qaba hoote balbala 10 nuyi hunduu gubaa miti
yoo abbaan jiraate qe'uma abbaatitti hundi walitti dacheet qe'ee abbaatitti masqala ibsaa sana ibsa. Yoo abbaan hin jirre qe'ee hangafaatitti bakka bokkuun jirutti bakka cillee warra ulfaa warra sanaa jirutti hundi sun balballis walitti dachee duraan gosa gostis walitti dachee warra sanatti guba. Daamara walitti dachee gaafa masqalaa ni adda horiin godaanee mana namaa jirullee hin gala horiillee godaansaa galchanii qe'eetti galchan. Intalli heerumtellee bara sana heerumte baranuudha hootaate qe'ee warraatitti deebite. Namni hojiidha biyya biraa jiru yookaan godaansa deeme yookaan maal jedhe barbaadee gala. Sabni kuni ummanni saba ta'e hunduu safuu kana hin qaba. Ispeeshaalii har'a Guraageen Oromoo miti garuu Guraageen gaafa masqalaa akka tishii wal artee galtee tokko masqala kabajattuudha. Maaliif mana isaanii asii magaalaa keessa mana hin qabani abbaan qabani haadha hin qabani asii. Garuu warra qe'ee ishiititti galtee kabajatti. Oromoonis akkasuma masqala namni ala noolu. Horiin godaanillee numa gala gaafa masqala. Horiidhuma godaanse yookaan horii mindaa namaa kennillee maal wanni jedhe horii sanallee qe'eetti dikee isaati irratti dachaaseeti masqala sana kabajata. Daamaraadha waa maraadha jechaadha. Kanaaf eessatti kabajatan gaa? Qe'ee warra hangafaa sanatti har'ayyuu numa jira duudhaan kun akka har'a balbaluma balbalaan akka namni har'a boleessuuf obboleechi wal jibbee wal dheessu kana miti duraan abba torbaatti wal barbaadeeti dirree tokko irratti ibsaa sana ibsee wal eebbisee waliin wal taphatee gala. Har'a jaalalli sunii fi hanqinni sun waan keessa jiru kan egaa gaafa kana godhani akka tuulama bal'aa itti yookiin akka boorana bal'aa itti gaafa laaltu haga 64titti akka lakkoofsa Habashaatti akka 64titti jiilli irraa illee oduu dhafin dhufanii keelloo masqalaa titti gubanda keelloo masqala Finfinnee masqala Addabaabaayii isa jedhamu kana Haayile Sillaaseen fi Phaaphaasiin gaafa sana ba'anii laalan ijumaan laalanii galan malee akka har'a wanni jedhamu kana hin jiru. Suuraan illee jira baruuf suura arsadii miidiyaa irratti hojjannee agarsiisne irraa wanni suura sana agarsiisne irra. Xaaliyaanii wayii kan suura kaase. Warra ayyuu dabalee santu eessatti masqala kee Addabaabaayii keelloo sanitti masqala Addabaabaayii isa jedhamu 64 haga 64titti jarri kun masqalli keenya jedhanii fudhanne. Dabalee ayyuu galatee sarrawaa loome warra sarrawaa loome har'a 4 kiiloo mililikii irraa fudhate mana isaatitti galeeti manni warra sarrawaa loome beeta mangistii yefiit barri beeta mangistii jedhamu kana biratu achitti galee mililikii isaanumatti moggaafamee manuma isaanii irraa fudhate. Warra santu haga 64titti gubaa ture jaartiin waggaa 80 takka hin jirti ture kan barreen gaddaa asoofsiste. Suuraan hin jira. Egaa laalika gaafa sana tuulamni kun guutuu walitti dachee qe'ee warra hangafaa sanatti dhufee guba. Jiilli irraa illee dhufanii jedhan. Jiilli irraa illee dhufeeti wanni sana daamaraa sanatti akka baatee dhufeeti irratti darba. Sirni kun immoo har'allee eessa jira? Macca keessa hinuma jira har'aan tan. Yeroo baay'een dookumentarii irratti hojjedhe warra Maaram Mandiyaa asuma Geedoo Calliyaa keessa Sayyoo keessa hundi isaanii bakkuma hundatti walitti dacha'anii ganama sana. Halkaniin sa'aatii 11 dhufamee hin gubnoota namuyyuu daamaraa tokko baatee dhufee itti darbe itti irreeffateeti wanni jedha sanaan booda irreecha keelloo jedhama keelloo deemamu. Bifa sanaan deemateen ture. Eessatti deema magaa qe'ee warra hangafaa warra tuulama hangafaa sanatti yookiin warra hangafaa sanatti gubamu. So warri jiillee warri gamaa sun egaa isaan biratti hin gubamu hin jiru waan ta'eef jiillee quxisuudha. Kanaaf kan Oromootii miti jenna. Mana hangafaa waan mana quxisuu waan hin jirreef quxisuun immoo mana hangafaatitti waa godha. Oduu abbaan jiru oduu abbaan wadaajaan ilmi wadaajaa. Wadaaja warra ilmi irraa olee kophaa isaatti wadaajaa. Hin godhu. Kanaaf wanni manni Oromoo manni warra hangafaatitti taasisu hunduu waan mana quxisuutitti taasisu. Sigalee quxisuun fi hangafni kun addan baane garuu
kan mana hangafaatitti godhamu mana quxisuutti hin godhamu garuu immoo waliin malee hin godhan. Wanni Boorana keessatti ta'uuf wanni Baarantu keessatti ta'udha. Akkuma mana hangafaa fi quxisuu sana. Baarantu Booranticha gabbaru beektanii dhageessanii beektanii. Ayyaana Baarantu gabbara malee ayyaana akkasumas iyyaa malee maaliif Booranticha gabbara? Ayyaanni baasaa jira. Ayyaana Oromoo garuu waliin gabbara. Ofitti waliin tolfata. An Oromoo. An Booranaa kanuma Booranaati. Kanaaf ragaa maal qabda hoo jettan afoolli yookiin sirni Oromoo qulqulluu godhesi gadaan Oromoos. Maal jedhan? Gabbisayyoo odaan hooda birbisi hooda Boorana laan odaan hooda Oromoo hundaafuyyuu Oromoo qofaaf himati hundumaaf odaan hooda birbisi garuu hooda Booranaati. Birbisi hooda Booranaa jedhan kan Baarentuuti miti. Baarentu birbisa jala taa'u kittiin birbisa hoodeeffatu keessanii beektanii. Odaa garuu odaan bultumis hin jira odaadhumatti bulan. Gaaddisni kun kan Booranaati jechuudha birbisi. Warra jilaa hoodhattee immoo gaaddisa qabanii. Mee Booranni gaafa jila bahu gaaddisa akkasiitti baane hojii hin dhageenye. Ardaa qabu ardaa jilaa. Ardaa sana bulan malee gaaddisa miti. Tuulama hoodhutte immoo odaa walitti qabnaa beeki. Birbisa immoo kophaatti qabna. Akkasumatti immoo wanni birbisaa gaditti quxisuu ta'e akkuma Booranaa gaditti Baarentu quxisuu ta'e gaaddisni isaanii kenname lafti isaanii kenname hin jiru. Kanaaf Baarentu keessa birbisi hoodaa miti waan ta'eef birbisi waan Oromootii miti wanni birbisaan godhamu ittiin faaruun birbisaan ta'u maalonni jedhamu hin ta'u. Keessattuu maal birbisi nu laallatu birbisa ofaaramu birbisa horroo fiixeen arbuudha ayolee jetti gaafa lubbuudha. Uummanni dubbii dabartan beeku masgaba jiraa kan kana eegu jaalladha. Giifti gaafa faarsan. Ateeti gaafa faarsan birbisi keessaan dhabamu. Birbisa horroo fiixeen arbuudha ayolee jetti gaafa lubbuudha. Uummanni dubbii dabartan beeku masgaba jiraa kan kana eegu. Jaaloo hooda birbisi hooda Booranaa gaafa jedhamu birbisii fi Booranni adda ba'een beeku. Booranni gaafa odaa nabee godaanu Oromoo hundi odaan nabee kan Oromoo hundaati. Booranni garuu birbisa fidee dhufee achi jala birbisa maaxee laga Hawaasii birbisa maaxee fidee sochoonee. Kanaaf irreechi fi muudaa daddarbaadhi baay'een dirreewwan ulfoo kun baay'inaan immoo qe'eedhuma warra hangafaa jira lafa Oromoo hangafaatitu asi tuulama kana keessa fi macca keessa. Tulluuwwan hoodatillee asuma tulluuwwan muuda qaban. Siidaa cuqqaalaa namatu baatee achirra dhaabe siidaa samma sana ga'u sana kan muudamu sana. Akka feetadhaanii warri hangafaa kuraa Jiddaa cuqqaala duuba qubate gosti liiban cuqqaala jala qubate. Lafa isaa wajjiniin lafa qofaa miti waqtii fi qilleensa tibba wanni sana wajjiniin deemu akkaataa hangafaa quxisuutiin lafaa fi haala qilleensatii fi seera uumaan isaa kenne wajjiniin lafa sana wal qabatee jira Oromoo. Tullu cuqqaalatti hunda caalaa hangafa. Akka Oromoo waliigalaatitti gosa achi jiru santu Oromoodhuma waliigalaatiif tuulamaafiyyuu hangafa warra kuraa Jiddaa. Liiban dooyyuu. Sooddoo soo dhufte warra Maallimaa. Furii soo dhufte Yerrerii soo dhufte warra Hoodaa warra Abbayyii jedhama ammayyuu naannoo sana. Warra Obboo. Kuni hundu bakka isaa wajjin haala isaa wajjin gadaan isootum seera tu'u.
cuqqaalli ulfoodha hawaasa ulfoodha gaafa jedhu waan sana hundaan wal qabatee lafaa wajji wal qabatee irreechi kun amma gaafa jalqaba saaqama taakka jedhamee saaqama gosa jiddaa keessaa saaqama warra kuraa kana hora hulluuqaa jedhan egaa horri hulluuqaa saaqame booda liiban immoo quxisuu jiddaati liiban immoo hora hodhoo saaqa hora hadhootiin booda immoo adaa immoo hora arsadii saaqa jedhee kan jaan galaan keessa amma horri finfinnee kun ammatti waan adda beeku hin qabu garuu gadaan gaafa turtu hora jaan galaani jedhama horri jaan galaan kun hunduyyuu hooda qaba horri jaan galaan yookiin kan tuulamaa kun eega kabajamee dhume booda immoo wanni gafarsaa fi yookiin hawaasin achi jiru warri maccaa sanaan booda kabajata maaliif jennaan yeroo itti asii birraan bari'uu fi gara maccaa sanatti keelloon dhootee yookaan birraan bari'u waqtiin isaa garagara asumatti hunuma keessatti amma naannoodhuma tuulamaa kana keessatti gammoojjii as gara jiddaa kanatti waan akkuma roobeen laftis banni jedha midhaanis dafee ga'a hunduma dura kan ga'u achi malkaan dura saaqamus achi akkana gara baddaa itti gaafa ol dhufaatiin turtu immoo liiban itti aanee godha akkana gara bishooftu gara sadiitti yoo dhufte xiqqoo lafti isaa baddaadha tureetuma abaabonis dhooti birraasonni itti aanee yookaan torban yookaan torbee lamaan yookaan ja'an ta'a. Finfinneen immoo sana booda quxisuuti akkasumatti immoo ji'a tokkoon booda immoo yookaan immoo torbee lamaan booda ta'a. Fulbaana keessa. Gaafa immoo Awaashin achi ceetee macca keessa ceetu immoo lafti isaa qorraadha baddaadha. Yoom keessa ta'a keelloon ammayyuu ji'a onkololeessaa keessa keelloo guban irreecha ba'an har'aan tan maaliif egaa guyyaatu garagaraa yookitti waan Oromoon godhu kanatu waan wal fakkaataa miti oduu hin taane hangafummaa quxisuun isaas akkuma wal dabarsu haalli teessuma lafaatii fi waqtii midhaan itti ga'uuf waqtiin abaaboon itti dhootu birraan itti baruu suni garaagara wanni har'aa akka labsiititti irreechi har'a qaameen har'a akka waliigalaatitti jedhamee labsa Oromoo keessatti jiru. Irreechi cuqqaalarraa saaqamee gaafa wanni warri hangafaa sun saaqa irraa jalqabee haga dhaqee guyyaa cagginuuf ji'a cagginoo qofa eeggatanii bahan malee itti tollaan buna kaakkee keessa dhufee irreeffata abbaan barbaade. Haga yoomititti haga waxabajjii walakkaatitti waxabajjii walakkaan booda nutu hin jiru. Sirna feetes sirna manatti godhatu kan abdaanitti godhatu kan malkaatti godhatu kan maal taatu ji'a keessa godhatamutu jira guyyaa laallatamutu jira guyyaa cagginootu jira ji'a cagginootu jira guyyaan taanetu jira sanaan achitti gaafa sitti toleef gaafa mijateen irreeffata. Har'a dabarraan kat faasigaan har'a yookiin har'arraa jalqabdee soominsi dabarraan dabre wanni jedhamu wadaaja gaafumatti tole. Ji'a waa suni ta'utu ta'a ji'a takkitti sana ji'a tokko qofa miti filannoo baay'eetu jira. Akkasumas fuunis ji'a keessa waliin fuune qaba Oromoon ji'oota keessa wal fuudhu qaba. Jiini keessa waliin fuune ji'oota muraasa. Jiini keessa wal fuudhuu danda'an akkasuma bal'aadha baay'eedha. Ji'a takkaa lamaa miti. Akkasuma guyyaan ati waaqa keetti galateeffattu guyyaan ati wanni ulmaa itti baatu guyyaan maal taatu waggaa guutuu banaa. Kanaaf amma ideoloojii yookiin sammuun keenya warra biraatitti akka yaada warra faranjii yookiin warra arabaa sanatti baree waan ta'eef kaalandariin hin cufaa labsiin hin labsamaa waan ijaameeti waan ijaamuuf sanatti waan barreef wanni nutti fakkaata malee wanni akkas jedhamu hin jiru Oromoo biratti. Bara gadaa sana masqallii fe'ee yookiin bara gadaa waggaa 8 godhamu sana haga bara sanaatitti haga taakka jedhamee saaqame haga shanee yookiin waxabajjii 12 haga hayyuun waliigalaa goodatee qadaadutti
ji'a kana kurnan guutuu gaafa sitti tole godhatta. Yoo warra jilaan ta'in warri kuraa jechuu kotammas. Warri jilaa immoo bakka tokkotti walitti dachee gaafa tokko mari'atee godhata. Gadaa 40 baasaa jechaadha. Fakkeenyaaf karrayyuu bakka tokkotti godhata. Jiilli bakka tokkotti godhata. Bakka tokkotti goodata. Guyyaa tokko goodata. Walii galanii godhata. Boorana keessatti garuu Tuulama keessatti gaafa barbaadde goodatta. Gaafa barbaadde gadaa keelluu ta'a. Ji'a kurnan kana keessa ji'a cagginoo qofa eeggatte. Gaafa foollee nyaachistee gadaa uffalta. Garuu hayyuu walii gadaa suni goodatee qollofa isaa lafa godhee mooyyeerra taa'ee yennaan miseensi hundi kat daangan gaafa sana yoo waxabajjii walakkaan booda qadaadan eessattuu walakka waxabajjii dibaa suni dibamee hayyuu suni qadaadi sana ibidda dubartiin waggaa fudhataa durii akka har'aa kibriitii fi ibsaan oduu jiraatin ture warra fuftaan ibidda dhaamsanii ibidda dibanii miti. Egaa ibidda dibaniin booda hirriiba malee maaltu jira dukkana. Akkasuma dibaa suni dibame naani wanni sana booda godhama wanna hannaa yookitti waan seeraan alaa hootee malee ta'in ta'uu hin jiru. Hojii mana keessatti hojjetamus alatti ibiddi suni dhaame taanaan dibame. Dibaa suni daamaraan ba'ee saaqame taanaan immoo haga dibaan dibameetu halkan ga'utti waan barbaadde goota. Fakkeenyaaf akkana jechaadha bara. Bari'ee lafti bariitee handaaqqoon hiitee lafti bariitee taanani barbaaddu ganama kaatee barraaqa kaatee hojjetta. Barbaaddu guyyaa keessa kaatee hojjetta. Barbaaddu waaree hojjetta. Barbaaddu sa'aatii barbaadde hojjetta. Haga hoonni wuriin loon galee maal jedhee dibaan dibamee warri rafutti waan sitti tole tokko barbaadde waan barbaadde hojjetta. Garuu egaa ibiddi dibaan dibamee ibiddi dhaamee namni rafee sa'a namni rafatee booda hojiin ati hojjettu sun hojii hannaati hojii seerri hin beekne akka jechuuti. Malee yeroo akkasitti godhadhu guyyaa akkasii godhadhu kana ta'i kan jedhamu jiru. Seera uumate gaa. Oduu guyyaa sana guyyaa addaa godhee uume ta'eeti aduu sunis guyyaa addaa taatee toltu yookaan rooban ooltu yookaan waan ta'e godhee tolcha gaa rabbiin. Faasikaa yookiin arafaa guyyaa sun uumamarraa wanni addaa ta'u maaltu jira? Biiftuudhuma duraan baatu ba'a. Sa'aatuma duraan dhiitutti dhiiti. Addachuma dur bahutu ba'a. Wanni addaa maaltu jira? Gaafa kan Oromootis gaafa Irreechaa wanni addaa maaltu jira? Wanni adda godhu. Midhaan bara sana roobe biqilee nyaataa ga'uusaa abaaboon dhoowuusaa fooliin birraa urgaa'uusaati. Gammoojjitti dafee dhoo'ee fooliin birraa dhoo'ee raafuun ga'ee nyaatanii abaaboon dhoo'ee urgaa'ee warri gammoojjii gaafa sana wanni jedhee kabajate galata hoo galchee waan nyaatanitti hoo galata galche. Warri baddaa keessa jiru moo warra baddaa keessa jiru moo ganaadha ji'aan booda fachaanu eegaa hojaan kan isaanii kun hin goggoga. Kanaaf akkam gootee mee kaalandarii kana walitti fiddeetu guyyaa tokkorra godhuu dandeessaati. Maaliif? Gaafa akkasii ta'u malee guyyaa akkasii ta'u malee waan tolcha keessa wanni keessan kadhaa keessa hin dhaga'u kan jedhetu jira. Taa'ee si eeggataa inni ofii beeka akka barbaadutti godhee miti lafa kaan gammoojjii godhee kaan baddaa godhee kaan ganna godhee kaan rooba godhee maal sa'aatii barbaadetti isarra beekta. Waan argatte sanitti immoo sa'aatii argatte sanitti nyaattee galateeffatta isaan galateeffatta. Lakki walee gati guyyaa tokkotti godhaayii gaafa sananii anis mana kiyyatti deemee waan isin goota sana gabbara keessa sana yookiin wareega keessa sana sanarraa fudhadha jedhee teessoorra taa'eetoo nama galmee qabatee nama taa'ee eegutu jira. Maaliif? Fakkeenyaaf ganama hoolafti bariitu sa'a itti midhaan na barbaachisetti cireen na barbaachisetti hin ciree nyaadha. Cireen na barbaachisu jedhee toona barsiifadhe hoote yoo nan sa'aati walaaqanaatitti yoo nan nyaadhe mara gachi. Sa'a oolchatitti yoo nan nyaadhe. Guyyaatti yoo deebi'ee lama nyaadhe yoo na bihoon dhiise. Waan na gaafatu jira. Fedhii kooti jechaadha.
So waan waaqa argatte sana sa'a argatte sanatti waaqa galateeffatta. Argadhe nyaadhe dhugaan isin haa ga'u. Aarsaa godha bar waan argate sana aarsaa. Aarsaa jechuun waan bilcheeffattee nyaattu tokko in aaraa miti. Aarri sun immoo aarsaadhuma ol deema. Waaqni gara olitti ol deema. Aarsaa jechuun sanuma. Buna yoo dhaamnu in akoofna. Waanni buna waaqni isin jaallatu. Aaruma santu aarsaa santu gara waaqatti ol deema. Aaruma sanitti gammada waaqni. Horma soo qalattu cincaan cincachitu sun aarsaa sun aarri oluma deema. Aarsaa sana barbaada waaqni daddarbaa sana barbaada. Warri immoo atalaa barbaadu jira bakkuma isaatitti. Nus waan keechaa fudhannu keessaa fudhannee waan gannu immoo sun immoo warri waan gatame sana barbaadu jira. Farsoo dhunnee atalaan bakki itti badu jira. Atalaa sawayii wanatti dhiisna. Warri immoo atalaa san barbaadu jira. Warri booka sana immoo foolii isaa barbaadu jira. Kan aarsaan kennamuuf jira, kan awwaanyi kennamuuf jira. Awwaarii kan kennamuuf jira. Hunduu abbaa qaba. Fakkeenya furii tokko qalattee aarsaa sana cincaa sana waaqan geesse foon sana namatu nyaate foon sunu gosa qaba akkaataan gosa gosaan itti nyaatan yookiin kan dhiirri nyaatu, kan dubartiin nyaatu, kan gadaan nyaatu, kan lubni nyaatu, kan foolleen nyaatu, kan yumni nyaatu hunduu kophaa jira. Kan sareen nyaattu kophaa jira, kan adurreen nyaattu kophaa jira. Kan waraabessi nyaatu kophaa jira. Waan waraabessi nyaatu cumaan kan faltii sana waraabichi nyaatu waraabichaan kennu lakki kun waraabichaan gabbaru yettee oddoo manatti fuuttee galte oddootti galte halkasa waraabichi sitti gama oddoo sitti cabsee waan bilee urii biraatu nyaate cincaaga kan isaati. Waan sana waraabicha dhowwachuudha wanni ati fayyadamte maaltu jira. Kan kee miti gamma kee miti cumaa sana nyaattu. Waraabichaaf immoo gamma. Akkasuma gaafa midhaanis nyaannu gaafa cincaasu aarsaa sana goonu aarsaa jedhama matuun isaas aarsaa sun waaqa guggubaa sun immoo awwaaja hooge wanni hundi bakka isaa hooge ati waanuma nyaattu san keessa nyaatta eega nyaatte boodayyuu wanni kaakkaa ta'ee bahu hin jiraan kaakkaa sana warra nyaatu jira lakki kaakkaa sana warra nyaatu sana ofitti wanni kompoosii ta'u sana hin kennu jettee sin dhufatte si miidha malee waan si fayyadu qaba. Isas warra nyaatu jira yookaan warra kompoosii godhu santu jira seera uumaa kana keessatti. Eeguma seenee bahee dhama isaa eegaa fudhattee booda kaakkaan immoo kitti immoo waan dhaman taane sana immoo bakki itti gaddu waan isa barbaadutu jira. Kana nutu uume rabbitu meetaa fiiziksiin har'a jedhamu kun waan biraatii miti kun saayinsiidha malee amantii miti. Otoo amantiin kun hin dhufin amantii jechuun baasawee amantii jechuun riivoluushin warraaqsa riivoluushiniidhaan fide dhufe. Hayyoonni amantii kun dhala namaa kana wajjin rakkannaan akkuma safuu fi seera walitti baanee itti wal bulchinu kana akkuma gadaa fi gadaa tumnee wal gaadhi'ee gosaa fi gadaa wal bulchinu kana hayyoonni amantiittis saba isaanii saniif amantii baasan seera baasan amantii sanaan ittiin wal gaadhi'udha. Hayyoota tumee baase waan sana. Spiritualiin keessa hin jiru yookiin waaqummaan keessa hin jiru jechuu kooti. Wanni waaqaan ala ta'u tokko illee hin jiru. Wanni waaqaan ala ta'u surumaa seeruma qamaa keessa hin jiru. Spiritualii wanni saayinsiin hojjetee wanni jedhamu kun sibiilli lafarra deemu kun illee wanni seera uumatii yookiin seera waaqatiin ala ta'e hin jiru. Wanni harki namaa hojjete illee spiritualii of keessaa qaba. Kanaaf warri amantii keenya malee waaqni waaqummaa hin qabu keenya malee waaqummaa hin qabu. Yoo amantii keessa san malee kan biraa amantii keenya malee kan waaqummaa qabu kan waaqni beeku hin jiru jettanii waaqni keessa sun immoo hundaan beeku jechaadha inni wallaala. Nu malee waaqni nun beeku amantii keenya malee waa sirriin hin jiru gaafa jettanii
Waaqni keessa sirrii kan ta'e sun isinuma beeka malee immoo uumama biraan beeku jechaadha karaa biraatiin. Nu malee kan waaqa qabu hin jiru amantii keenya malee kan waaqa qabu kan waaqni quba qabu hin jiru jettanii waaqni keessa sun immoo warra addunyaa tana kan biraa quban qabu jechaadha kan hojii kan biraan jiru.